nagachuu deemtan jechuudha. Fidana. Yanii dammoo ikafaal. Fidaanis. Nagaa waaqayyoo siif haa ta'u obboloota koo akkamirtu. Nagaadha. Ayyee baga jiraata. Muubee. Barsiisaa akkasitti si jedhee si barsiise maqaa naa waamuu dandeessaa? Muubee jirta akkam? Awwalee nan jira nagaa kooti. Barsiisaa akkas jedhee si barsiise fiduu dandeessaa? Fiduu nan danda'a. Eenyu barsiise? Fiduus waamuu dandeessaa. Waajiidhaa bilbilee tanan ture. Waajiin laayivii jira. Yeroo tokko. Jechuun taraa eeganii haasa'uu jedhama qaba waan ta'eef. Amma kana wanni nu goonu ijoolleen islaamaa an akkasitti barattanis dhiifama naa godhaa malee ustaazonni akkasitti barattanis bakka isitti barattanis hin beeku tareen bakka kana hin baranne mucaan kun ulamaayii wayii miti fedhu ulamaayiin wal qabatee na baasa yoo jedhe adeemu gara fedhe yoo barbaade immoo amantaa kan biraa wayii fudhannee dhufee jedhu namatti aman organnaan rabbumatu waa hundayyuu uume sii galee jannannis azaabnis waadaa galamaadha rabbiin biratti jechuudha lammanuufuu waadaa galeera rabbi jannannis dhaabbachuu qaba jahannamnis dhaabbachuu qaba hundinuu waan barbaade dhaabbatu akka amantii kootitti jechuudha mucaan kun erga nan baradhe jedhe barsiisaa isaa dhaqee fudhatee dhufu ijoolleen immoo akkamitti dhaqee amantaa biraatti gale jettanii iyyaa jirtanu akka inni waan kana dubbatu kan godhe isin. Waaji abaaboo darbadhu dhufeera jaaru. Waaji abaaboo darbadhu. Namni akka inni kana hunda dubbatu godhe isin. Namni akka hadhaan itti galeellee waan kana keessa galu kana godhe isin hubadhaa. Isini namni mucaa kanallee jajjabeessee akka inni waan akkanaa qishnaa godhu quraana irratti kan godhe ijoollee islaamaati malee ijoollee biraati miti. Gaafsiitti. Yoonaa kennite kan dubbadhaan illee inshallah. Waajjira galchaa akka waajjirri dhufeera eega jedha waajjiraate mu beeko. Abaaboo darbadhu waajiru naan abaaboo darbadhu eegaa jirra waleeko. Dubbatiin gochuu dandeessu ilaalaa galchaa. Yoommoo ustaaza afaan qabu barbaadde deemi mana kee banadhuuti. Lakkii ibboo afaan qabama. Min qabu maaliifan afaan qabama? Sirallee deebisee kan nama rabbashee bahe mubaarak hin beekna. Minuutii qabatu jechuudha. Nan dubbadha. Kanan jedhuanii fakkeenyaaf namni tokko quraana irraa haasa'uu rakkoo hin qabu. Quraana irraa gaafachuun waan barbaade haasa'uu rakkoo hin qabu. Garuu beekumsaan ta'uu qaba. Waan namni namatti himee fudhatee deemuu qofa osoo hin taane ofii isaatii waan sana dubbisee maal akka jedhu quraanni duraa duuba isaa dubbisee waan sana itti amanee beekee yoo dubbate rakkoo tokko hin qabu biratti. Karaa naamusa qabuun karaa beekumsa qabuun karaa tasgabbiidhaan yoo gaafate islaamummaa keessatti wanti kun dhorkaadhaan jedhamu. Fakkeenyaaf islaamummaa keekuu dandeessa. Garuu beekumsaan keeki malee wallaalummaan hin keeki. Beekumsaan keeki beekumsa irra dhaabbadhuuti jechuudha. Beekumsa islaamummaadhaaf waliin yoo qabaatte beekumsa ittiin islaamummaa keekuudhaaf dandeettii qabda yoo ta'e weelkaam rakkoo hin qabu. Garuu beekumsa ittiin islaamummaa keektan beekumsa ittiin islaamummaa keektan yoo qabaanne suni arraba jedhama malee karaa nagaatiin waa gaafachuu hin jedhamu jechuudha. Isinii gala kanaafuu quraana amma bakka amma haasa'amaa jiru kana baasii osoo hin jedheetti baasuun nan du'u mucaan kun. Waan itti manyii asirratti kenna si wajjin haasaan jiru galta si wajjin haasaan jiru ati yoo naa baasta ta'e waajjinaa galchimuu bee waajjin dhufeera galchiif waajji galchaa fi neetworkiin hojjetaan jiru galchitii fi kalas dabaree aan galcheera seeraan dubbannaa galcheera gaafii inni na gaafatu nan deebisaa fi gaafii an gaafadhullee naa deebisuu danda'u qaba abbaan seenuu. Amma mata duree anaaf obboleessi koo irratti wal dhabne qofaadha kanaa saamu hin deemnaan obboleessa koo irratti jeequmsan barbaadu nan qaba. Baasamiti mata duree sun nu baasamiti gaafii isaa nan deebisaa fi. Gaafate qaba isa mubeen na gaafate irratti irra gaafii dandeessu. Isa nan deebisa akka jaabaatti. Kanuma bakka an obboleessa kootii wal dhabuun barbaadu. Gaariifansi deebisa. An obboleessa kootii wal dhabuun barbaadu. Tokkitti isa nan fixee deema. An dubbadhaan yaal takka. Hin dubbatu rakkoo qabu. Sinan dhaggeeffadhaan. Yeroo isin dubbattan isin dhaggeeffadhaa. Yeroo dubbadhu illee dhaggeeffadhaa. Gaafii amma isin gaafattan kana akka ajaa'ibaattan isin deebisa dhibbatti inshaallah. Rakkoon hin jiru. Gaafii kana yeroo isin deebisee jedhe ragaa wajjin. Sagaleen kun jira? Hin jira.
Waajjii lakkoofsa tokko barreessaa jira. Neetworkii. Mubaarak hin jira. Waajii barreessaa jira jedhanii galchaa qophaa. Lammaffaa immoo Ustaas Khalid bakka itti wal dhabnee wal lolle kaleessaa isinii fankaasaa. Yeroon isinii kaasu iddee fuudhee haasaa kana iddee fuudhee fidatee abbichi ragaadhaa wajjin isinitti dhufu. Isinii galee ragaa qabate isinitti dhufu wajjin naasoftu gabaabaadha kanas. Akkasiin jedhan illee Mubaarakii. Jecha inni fudhatee olii gaddee Ani wanta laa uummata keenya wanta obboleessa kootiin jedhee mubeen jedheen nama meeqa jira dhagaa turtan. Quraanni ati jecha rabbiiti moo jecha ergamaati jettee amanta jennaan jecha rabbiiti naan jedhe mubeen. Ani immoo quraanni jecha ergamaa kabajamaati kan jedhu quraanarraa yoo ragaa fide maal taataree jennaan kolfee ka'ee yoo akkuma isin argaa jirtan fidii naan jedhe fidadheera. Kanuma bakka wanti biraan jiru. Eshi bakka rakkoon qabu. Eshi atiin fidannee nama fidatte malee. Atiin fidanne. Fidachuu illee hin dandeessu. Maaliif jennaan hin dandeessu waan ta'eef. Ofiinaa isaa jira asin fidatte. Ofiinaa isaa jira asin fidatte. Rakkoo. Mubaarak sila yoo baraan nama fidadhe hin jenne bara. Ofiinaa isaa hin jenne nama fidadhe malee. Rakkoon qabuuti amma gaafii kana isin deebisan rakkoon qabu. Gaafii kana ragaa wajjin isin deebisan. Haaluma kana yeroon deebisee jedhemu. Mubeedhaan ragaan sii fidan jedhe dura ragaa qoddeeffadha. Soba yookiin dhugaadha jedhaa mubeedhaan. Ragaa fudhadhee ragaa buli mubee. Tokkoffaa respect godhi. Nama kabaja godhi. Miutii qabadha. Waajii fidatte. Waajii galchaa fi sana booda ragaa naa fidee miti bakka ustaazii jiranutti ragicha an qeebaluu hin danda'u. An ustaazaa miti. Quraana yoo ta'e aguman ittiin sagaduun qara'ee nama ilmii yaani darasaa sheeka ilmii qabu miti yaani. Sini galee wanti hunduu abbaadhaan tolti. Wanti hunduu abbaa qaba. Waan hin beeknetti galuun immoo hin ta'u. Kanaaf erga ragaa wajjin sii dhufette baga ragaa fidatteerti. Ragaa kee fidadhu. Ragaa kee immoo ragaa kun harkaa fuudhi obboleessa koo kabajama. Ragaa kun harkaa fuudhi ragaa koo fidadheera. Mootii qabadhu taa'e gaatamma ragaa kee bicha naa fide ragaa kee hin gaafadha. Kunoo ragaan koo waajiidha asii affeereera waajii ragaa kun haa dhiyeessu. Tole. Waan salphaadha. Mubaarak waan salphaadha. Wanta biraallee wanta haaraa wanti jarii fidan hin jiranu. إنه لقول رسول كريم إذا كانوا أكا جابت النبي صلى الله عليه وسلم يرون دي بسيك إيه أول يطلطل يرجع واجب ده قصبو سجن ناندا تبدأ فتح سيجي جبتا واجب جرا واجب السلام عليكم مبي إنيو في إنيو أسمع جروبا خيس أو بليزا خيس غافن نمو واجب غافن نمو سبب نما ديبا واجب أن دبنا واجب الغليرة مبارك واجب نانا موسى مبارك Alta kana gay. Osoo cingay. Gaafii amma gaafatamaa jiru kana ragaa wajjin dhibbaa dhibba kuuseen deebisa waadaan galaan kan. Garuu yeroon deebisee ka'ee anillee gaafii tokkoon gaafadhaa mirgii wal qixaa eegamu innillee naa deebisuudhaaf waadaa seenu. Ijamar gaafiin gaafanne barwaajiin Khaliidoo. Waan amma haasa'ame kana irratti annan deebisa anillee eega kenna. Khalid dhiifamaa wajjiniini yoga fatamu ilah yoga fatamu barbada na gafataman yoga fatamu barbani dan tajarati garu olola sumir garu fudate oli gadde majiru kana olola anta kada ge hembenni gesani fudate oli gadde majira animo qur'ana rabbi rati ishna godamu nabiyyi gorat ishna godamu ilalu nando obsasitti qabu sanu obbolesa garato ko bane gesani Karena apa tiga lima ni dimana? Andi mata kuti dimana manta oleh gadi oven kes salam sisu kes nyuruh kapal sisu kes sinjuran. Abang berbadi, gara berbadi nabo wan basi jadi. Garu dimma ini boleh sako boleh semua ko himata oleh gadi me wan kana dubat tu ni sabiti. Jadi jenam ragan si fidana jadi kalesa. Fidin jadi ni. Ragan dubat demol madirati. Kono isi wamat de bagana ganutani. واجي بغنا كان نفتي بغنا كان دي مبارك انا كيسمي سوفي غلطومي اني تولي برجل اي اسم بربادا جرو جناني غيا يونو دبرسو جناني كوتا كوتا جنان نفني اتلي غلطومي اولي دوغار بچو جلقا مبارك اي اتفو سكند شدوات Sekian di kedua dua. Sama Mubaraki. Aye.
jalqaba irratti ani nama kabajaaf jaalala guddaa sii qabudha. Hojii kee baay'ee na jaabsiifadhaa jabaadhu. Lammata immoo manni keetu mana gaafiif deebii amantaa irraa ta'uu dhiise natti tola. Ati hojiin kee hojii kan biraadha waan ta'eef kan akka yaadaatti kuni Mubaarak na hubattee yaada akka yaadaatti kuni hojii keessa bareeda taatu tuftee natti tola. Tole ishi Mubaarak maallaan jechuuf turte awwaalinis kunooti maaliif akkana barbaadani? Anis condition deebisee keetanii anis condition deebisee keetanii itti fufa. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ilmi namaa biyya lafarra jiraatu hundinuu mataa isaatti waan itti amanuu fi waan itti amanen jiraata. Manni kun mana deeggarsaa ilmi namaa kiristaanis islaamis ilma namaa namummaa qofaan ulaagaan mana kana galanii deeggaramu rakkoo himachuu nama ta'uu qofa malee islaama qofa kiristaana qofa kan taane isin uragaa baatu. Dhimma mana amantaa kirkirii itti karakkaramu miti manni kun ammas taanaan silas dubbadheera namni kuma lamaa dhibbi jaa dhaggeeffata. Dhimmi amantaa kirkirii wal karakkaramu mana ustaazotaa yookiin manuma keessaa itti rakkoo qabu. Kun garuu obboleessi kee amantaa jijjiirratee jennaan nan laallatu ilmoon koo yookaan kudha saddeet gahee nan jijjiirradhee nan galchuu jedhaan ture. Amma immoo obboleessi kee amantaatti kishinaa godhaa jira. Maal jedhe quraanni kan erga kabajamaa jecha ergamaa kabajamaati jedhaa jira jennaan kaleessa gastii irratti gaafadhan anaa waliin hin seenne inni gastii abdii geetaachoo wajjin laayiviidhaa walitti seenanii jiru akkana jettee jennaan jedhe ragaa qabdaannaan ragaa kee dhiyeeffadhu kottuu utuun lubbuun jiru qishnaan gootu ana ammas waan dhaabbadhu qabatu murarras jalqabarras namni tokko dhageessanii isa takkaa guyyaa tokko ol galee islaamni akkana kiristaanni akkana jedhee dubbadhee meeku ana amantaan koo islaama garuu namni kaleessa obboleessummaa wali mannu dhageessanii namni obboleessummaa na himatu tokko akka inni quraanattis kishinaa godhu hin eeyyamu akka inni ustaazotattis kishinaa godhu hin eeyyamu. Kanaafanii itti galee dhimma kanatti malee osoo nama biraa taate ittiin galuun ture jechuu kooti akkasitti na hubadhuuti. Amma quraanni jecha nan barsiifamee jedhee mucaan akkaattan baradhee jedheera. Tole quraanni jecha kabajamaa ergamaa rabbiiti ka jedhu irratti mee ustaazota jiru ani naasa'u waliin haasaa. Tole galatoomi ani ragaa sanaa kunoo baasee agarsiisuu nan danda'a. Wanti inni jedhee qishinaas qoosaas miti. Waanuma quraana irratti barreeffamee jirudha. Ragaa isaa kunoo Mubaarak atillee akka ilaaltutti nan baasa. Sitti mul'ataa Mubee? Mubee sitti mul'ataa? Mul'ata ustaaza Mumaaz bagana gaafatan. Mul'ata sinitti mul'ataadha? Mul'ata Mubaarak bakka ati maayikii qabadhuuti ana wajjin haasa'u rabbi. Dubbisee waajee. Ayyee suuraa 81ffaadha. Lakkoofsa 19 irratti argama jechuudha. Dhugumatti inni quraanni kun jecha ergamaa kabajamaatii jedha Mubaarak. Viidiyoo sana irratti waan ati jette na yaadadha. Jecha akka jedhu quraana kee jira taanaan islaamummaa keessaa nan ba'a jette. Ana wajjin haasa'u inni quraan gaariidha. Dhaggeeffadhu quraan dubbise. Beektota waamnaa irratti walii galle ayyee kanaafuu dhufaniiru ustaazonni naa himuu jaraan barbaadan deebii jararraan dhaga'uu barbaadan abbootiin amantaa kooti. Isin dubbisaati itti himaa jarri immoo deebii naaf. Ayyee Mubee akka Mubeen arguuf agarsiisaa jiraan Mubeen kan arginatti waan ta'eef kanaafan dhufe jechuudha. Dhugumatti inni quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati kan jedhu bakka kana qofa miti bakka hedduu bakka tokkotti dabalamuun danda'a kana maleeyyuu jechuudha. Quraana suuraa 69ffaa keessa illee ni jira lakkoofsa 40 irra akkuma kanatti jira jechuudha. Quraanni kun jecha ergamaa kabajamaatii jedha. Ayyee xumurtee? Okay ergamaan kun eenyu waajee? Ayyee deebisaa fi anaan gaafatte ergamaan kun ati naa deebisa maalan godha? Jechuun hin fiddee miidhaan beekaa Kaabii kan keetti dubbisaan jira eenyudha jettaati. jechuun isa dhabaniiti yoo na gaafatte siin deebisa
Garuu ati yeroo hedduu hin barsiisaa jirta. Quraanni kalaama rabbii miti. Jecha ergamaadha jedhaa jettee ergamaan kun eenyudhame? Beektamii sinaa ati natti kunoo jecha ergamaa kabajamaati jedha. Qoraanis jecha ergamaa kabajamaati. Qoraarra dubbisitti maa jiraan. Ati eenyudha jetta? hin beektu ati ergamaan kun eenyu akka ta'e. Ati eenyudha jetta obboleessa? Siin deebisa hin beektamoo hin beektu ati. Ati eenyudha jettaan dubbisee sitti maa jira? Jecha ergamaa kabajamaa jecha ergamaa kabajamaati. Eenyudha jettati? Gaaffii irratti gaaffiin hin gaafatamu waajii maal taate? Asii deebisee jecha ergamaa kabajamaati. Qoraanni kan keetiin haa deebisee ati. Ergamaan kabajamaan baay'ee jira bara nabiyyoonni hundi isaaniitu kabajamoodha. Okay, kanaaf qoraanni kan nabeetu hundaati. Qoraanni kan nabeetu hundaati. Tasgabbaa himimi isa ardamiin suuta jedhi asii an suuta jedheen si wajjin haasaa jira. Asardamaan jiru gaaleedha. Naa deebisee ergamaa kabajamaa. Gaafii gooti. Ati naa deebisee eenyudha jettaan siin jedhe. Hin beektu ati yoo hin beekne siin deebisa maafi mushkilaan. Ati deebisi eenyudha jettaati. Maal taate afaan Oromoo beekta miti ati beektamoo hin beektu kana ergamaan kabajamaan kun qoraanni jecha ergamaa kabajamaati jecha ergamaa kabajamaati natti himati kan eenyuti kan biraa. maa muddamtaati isa muddamee mee deebisaa jira. yoo hin beektu ta'e abbaan quraanaa si harragaasii dhiyeesse miti qoraanni kan ergamaa kabajamaa miti hojjetti ragaa dhiyeeffadhu ati. Ustaas Kaalid beekuun barbeeku dhiifamaa wajjin gidduu keessan deegaluun barbaadu. Qoraanni kan keessa miti harragaa dhiyeesse miti miti ragaa dhiyeeffachuu qaba yoo kan gidduu keessan deegaluun barbaadu dhiifamaa wajjin Ustaas Kaalid mucaan kana barsiifamee fudhatee dhufe miti isin immoo dhiifamaa wajjin dhugumatti quraanarra quraanni jecha kabajamaa ergamaatii ka jedhu ni jira ibsa kennaa nama kuusa dhaggeeffachuu jira. Naan ibsaa bakka maakii qabadhu bakka waajii erganaa ibsuu dandeenye bakka maakii qabadhu. Waan ibsitu maal qabda ree? Qoraan of danda'a yoo ta'e sun baraatee ergamaa kabajamaa. Cifadhu obbo maal taate? Oigaa waajii dhiifamaa wajjiniin atamma akkana jette miti deebii isarraa dhaga'uun barbaada. Mee ati dabalee keenya. Eeshi mubaarak garuu asirraa nutti agarsiisuu qaba ergamaa kabajamaan sun eenyu akka ta'e asirraa ilaaluu qabna lakkoofsa kanarra. Tole miidhagina qabaadha. Bakka hin barbaaden sii fida maal taate waan quraanaa kan lakkoofsa kana hin baasa bakka barbaachise. Lakkoofsa kana haala beeknaani lakkoofsa kana haala beekee deemennaan qoraan of danda'a miti inni dabarraa jechuudha taafuuf. Aboobee callisi waa'ee quraanaa macaafa miti bada macaafa seete immoo waan badaa nu dubbachiisin ishii amma waan biraa dubbachuurraa waan biraa dubbanne kaane waan biraa ammoo booddee dubbannu. Waan biraa dubbaddee dubbanna dhiifamaa wajjin waajii miutii qabadhuuti dubbatanu dubbadha. Ayyeesh. Viidiyoon baasaa fi suuraa tokko irra lakkoofsa 19. Eeshi. Viidiyoon koo banamee miti. Lakkoofsa meeqa irraa lakkoofsa 15 irraa kaafna. Inni 19 irraa kaasee dudduuba deebi'ee dubbisuu waan hin dandeenye jechuudha. Rabbiin maal jedha? Falaa uqsimu bil khunnas jedha. Urjiiwwan guyyaa badanii halkan mul'ataniin kakadhe jedha. Lakkoofsa 16. Al jawaaril kunnas urjiiwwan yaa'aa seenaa ta'aniin kakadhe. Wallayli idhaa as'as halkaniinis yeroo inni dukkanaa'in kakadhe. Wassubhi idhaa tanaffas bariitiin illee yeroo inni diriireen kakadhe jedha. Innahu laqawlu rasuulin kariim jedha. Dhugumatti inni quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati jedha. Ergamaan kun kami jennaan ergamaa abbaa humnaa ta'e kan gooftaa arshii biratti iddoo jabaa qabu jedha. Rabbiin biratti iddoo jabaa qaba. Ergamaan kuni malaayikaan kuni malaayikaa Jibriilidha. Nabi Muhammadiin osoo hin taane malaayikaan kuni Jibriilidha jechuudha. Jecha ergamaan kuni ergamaan kabajamaan Rabbiin biraa fideedha. Kanallee ragaan fida jechuudha. Akkani Rabbiin biraa fide jechuudha. Eshi bakka sanatti ajajni isaa fudhatamaa fi amanamaa kan ta'edha. Malaayikaan kuni Rabbiin biratti fudhatama yookaan immoo amanamaa jechuun kalaama Rabbii ittiin dabalu irraallee hir'isu akkuma Rabbiin jedhetti fidee kan Nabi Muhammadiin gahu jechuudha. Kanaaf immoo ragaansaa eessa jennaani isiniin baasee mul'isa viidiyoo jechuudha. Maal jedhaa suuraa Shu'araayi suuraa 26 lakkoofsa 190 irratti maal jedhaa? وإنه لتنزيل رب العالمين قرآن كوني ربي على مرة أبو يجد ربي برابو فمي يجد إن يفيد أبو سجنان نزل به الروح الأمين روحي أمانة ماتي جبريل تو إسام بو يجد إرجما كبجما كان جد مسوني جبريل
eenyuun biraa fide jennaan rabbil aalamiin allake rabbii aalamaa irraa fide jechuudha. Jibriil kun immoo ruuhal amiin jedhama. Amanamaa jechuun kan irraan hir'isne kan ittiin daballe. Malaayikaan kuni malaayikaa amanamaadha. Malaayikaa shakkamu miti jechuudha. Kanaafuu quraana kana dubbii isaa fide osoo hin taane rabbiin biraa fide jechuudha. Yeroo fidu immoo eessa fide jennaani alaa qalbik qalbii kee irra fide jedha rabbiin Nabi Muhammadiin. Litakuuna minal mundiriin akkati sodaachiftoota yookaan immoo akeekkachiiftoota keessaa tokko taatuuf. Sodaachiftoota jechuun nabiyyoonni ibiddaan nama sodaachisan ibiddi rabbi akka isin hin tuqne akka ibiddan galle jedhanii ummata dinniinan ummata akeekkachiisan isaan keessaa tokko akka taatuuf jecha qur'aana kana qalbii kan kee irratti buusee jedha. Maaliin bu'e jennaani bilisaanin arabiyyin mubiin lugaa yookaan immoo afaan arabaa ifa galaa ta'een bu'e jedha. Afaan arabaa ifa galaa qulqulluu ta'een bu'e jedha. Kanaafuu quraanni kun eessaa bu'e jennaan rabbii aalamaa biraa bu'e. Kalaama rabbiiti. Dubbii rabbiiti. Jecha eenyuuti immoo Nabi Muhammad jecha eenyu dhaga'an? Jecha qaalluun nageenye, jecha falfaltuun nageenye, jecha ergamaa kabajamaa dhagayan jechuudha. Rabbiin kana maaliif jedhe jennaani warri kuffaaraa yeroo sana jiran maal jedhan quraana kana arrabsanii quraanni kun jecha qaalluutii jedhan, jecha falfalaatii jedhan, jecha saahireetii jennaan rabbiin deebii kenne jarri maal jedhanii Muhammad jecha falfaltuu dhagahe, jecha saahiree dhagahe, jecha qaalluu dhagahe jedhanii dubbatanii jennaan lakki. Jecha qaalluullee nageenye, jecha falfaltuullee nageenye, kan inni dhagahe jecha ergamaa kabajamaa dhagahe. Ergamaan kabajamaan kun immoo ofirraa fuudhee haasa'e moo eessaa fide jennaan tanziilun min rabbil aalamiin. Rabbii aalamaa irraa buufame jecha rabbiiti. Dubbii rabbiiti jechuudha. Ergamaan kun